Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii keenyaa akkam jirtu nagaadhaan isin jedha. Akkuma kanaan dura isin jedhu chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan share gochuudhaan biyyoota keessan affeeraa jenna. Akkuma kanaan dura arras waan haaraa bareedaa qabannee isin dhiyaanneerra. Innis waan ajaa'ibaati. Mana keessan teessanii otoo televiziyoona waa tokko hin fayyadamin akkamiin filmota garaagaraa muuziqoota internationalii ta'an TV barbaadan akkamitti telefoona keessatti hordofuu dandeessu telefoona keessanii jedhu ilaalla. Sirriitti hordofaa waan ajaa'ibaati baay'ee jaallattu jedhan abdii qaba. Inni keessa arganna Play Store bananna. Play Store keenya keessatti Videogram kan jedhu saamna jechuudha. Jalqaba isaa Instagramii qabaachuu qabdu. Instagramii irratti internaasin ergu waan ta'eef koodii yeroo banattanu innis maal jettanii tsaaftu Videogram jettanii Videogram uninstall gootu continue jettu skip settu qabdu kanaan booda ni buusa jechuudha. Appii baay'ee gaarii ta'edha. Boota baay'ee si hin qabattu. Meeggaabaaytii 21 kanaaf buusaatti fayyadamaa jenna. Akkuma argartan kana nu buusaa jira jechuudha. Sa'aatii baay'ee hin fudhatu. Xiqqoo ishee xiqqaa tokko akkuma haaluma intarneetii keenyaatti irratti hundaa'etu akkanitti buusu. Kanaaf appii baay'ee ajaa'iba ta'e mana keessatti fiilmii isaaf hin hordofaa fiilmii wantoota garaagaraas televiziyoonota adda addaas akka barbaadanitti TV isinii fida. Kanaaf buufadhaatti fayyadamaa hiriyoota keessaniin affeeraa subscribe godhaati nu deeggaraa jenna. Subscribe gochuun keessan nu jajjabeessa jechuudha. Amma dhumaa jira. Baay'ee xiqqoo eegna. Haalli buusa isaa akkuma intarneetii irratti hundaa'etu appii baay'ee ajaa'iba ta'e TV kuma meeqaan bituu nun geessin haala salphaa ta'een mana keenyatti TV ilaaluu hin dandeenya jechuudha. Open jenna erga nu buuse no seettenna afaan barbaada afaan filattu afaan arabiffaas beekuu hin dandeessu. Warri biyya Jarmanii jechuu hin dandeessu. Ingiliffa jechuu hin dandeessu salphaadhumatti. Erga start isiniin jedha gara naannessitu gara kanatti naannessitu deemtu erga start message settu jechuudha. Amma lakkoofsa Allah settu dan hin jettanu Allah settu ni tokko Allah jechuun taqabbalee jechuudha. Allah jettu kanaan booda silkii keessan galchitu jechuudha. Fakkeenyaaf silkii kun galcha. Oke, ini dah. Mau kode ni ada gue cuy, ane aja kode. Mau kode ni ada vera, lakkoofsa biraan hin galchee ftuu lakkoofsa siimii kana keessa jiru hin galchee
qaxsaadhuma asirratti na ergu jechuudha. Garuu siimii biraatiin waan hin baneef achirratti na ergu achirraan fudhadha jechuudha. Isin immoo kan keessanii yoo bantanii kanuma keessatti 78 jedha. Okay. Kodii lama isin erguu danda'u. Zongore. Kanaan booda first name barreessuu maqaa keessanii fakkeenyaaf ani GMG jedhee barreeffadha. Okay jedha. Ergana accept seettu gara gadii kana nan tuqa. Amma bifa kanaan naa fida jechuudha. Bifa kanaan naa bana. Man alloon jedha. Bana akkuma WhatsApp, Facebook itti banama jechuudha. Allow jettu waan yeroonni akkasin taqabbaltanii waan isin ajajuufi tokkoffaa bifa kanaan iyyuu Instagramii akka Instagramiitti isiniin nama messaging gootu hin dawwaltu akka fedhetti ittiin nama haasa'uu hin dandeessu. Gara biraa gara jalqabarraan immoo mul'atoon TV jirti. TV kana ni bantu. No sé networking wanni ta'ee fi kan koo kan keessan networking aarifiin danda'u. Amma fakkeenyaaf Skype News ta'e kan banadheen ilaalaa jechuudha kan fedhetti. Argaartu miti? So lots of different stories there to talk about with kun televiziyoonii jechuudha telefoona irratti. You've actually gone with the Times. Televiziyoonii bituu isin hin barbaadu waa tokko hin barbaadu kana televiziyoonii barbaadan an kun Itoophiyaa jira hin barbaadu ol channel jedhu barbaadanii keessa barbaadanii viidiyoo barbaadu fiilmii barbaadan in ilaaltu jechuudha. Waan barbaadan fayyadamtu kanarraa baay'eetti fayyadama waan ajaa'ibaati. Haala salphaa ta'een mana keessan teessanii TV tokko tuun barbaadin akka itti fayyadamtan nama gargaaraa itti fayyadamaan sinin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.